Ashama akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Gulummaa shaanaa irraa tintalli oduu keenya irraa kan irratti xiyyeeffatu. Mudama paartiin bilxiginnaa yeroo darbe paartilee morkatootaaf laadde jedhu irrattidha. Akkuma beekamu bilxiginnaan paartii bifa mataa isaa hin qabnedha. Hundi kun qabsoo warraaqsa uummataa Addawaawii TPLF Finfinnee buqqise bu'uura godhachuun bifa jijjiirratee qabsoo uummataa butuun bara 2008 gara aangootti dhufe. Tutichis amma miilaan lafa qabatutti maqaa adda addaa baafachuu fi gaaffii uummanni lakkaa'ee natti kenne tokko tokkoon yeroo gabaabaa gidduutti deebisa jedhee waadaa gale. Bilxiginnaan irraa Oppiidiyoon kaleessaa uumama isheerraa kaastee qabsaa'ota gaaffii uummataa baatanii qabsoof manaa bahan hin qabdu. Bara 1981 gammoojjii Tigraay Adeet keessatti namoota booji'amtoota waraanaa Dargii walitti qabuun TPLF Mallasiin durfamu bocee falmataa cimaa isaa yeroo sanaa abaa'ottiin cabsuuf Oromiyaatti ergedha. Oppiidiyoon baroota Oromiyaa humnaan bulchaa turtetti dabballoota isheetiin qabsoo Oromoo akka ibiddaa qabachaa ture jala deemuun bishaan itti naquun dhaamsuuf yaalii hedduu gochaa turteetti. Kunis qabsaa'ota Oromoo biyya ari'uu, ajjeesuu, hidhuu fi qabeenya isaanii saamsisuu fa'i. Oppiidiyoon cubbamtuun farra TPLF taatee Oromiyaa qorqaa turte kun qabsoo uummataa guutuu Oromiyaatti qabatee gaafichi gara dhabsiisuuf bifa jijjiirrattee as baate. Maqaa tiim Lammaa jedhamu akka masootti baafachuun uummatatti araaramuuf carraaqqii godhaniin ittis milkaa'an. Aangoo guddichi sadarkaa federaalaatti jiru muummicha ministeerummaa argatanii nama paartii isaanii bakka buufatanii. Bara 2018 ilmaa shiraa kan taate Oppiidiyoon erga qabsoo uummata kana buttee qabsaa gita hin qabne of gootee mooraa qabsoo Oromoo keessatti of dhiyeessuu eegalte. Dirqamtee jijjiirama irra dibaa yeroof gochuus itti fufte. Innis hidhamtoota siyaasaa biyyattii keessatti hidhamanii jiran hiikuu, namootaaf jaarmiyaa siyaasaa dhiibbaa siyaasaan biyya ari'ataman akka biyyatti galan gochuudha. Taateewwan kana booda siyaasni biyyattii saffisaan jijjiiramuu eegale. Paartiin obbolaa Addawaawii keessa jiran TPLF irraa kan hafe maqaa jijjiirratan. Oppiidiyoonis ODP ofii jedhe. Maqaa kanaan osoo baroota hin lakkoofsin falaasama ida'amuu fi walitti baquu jedhuun muummicha ministeeraa ta'ee namni Addawaawii mudate Abiy Ahmed Addawaawii balleessuun paartii haaraa baaqee bilxiginnaa jedhamu uumuun uummatatti ba'e. Abbaa isaanii duraa TPLF waliin qoccolloottis galan. Oppiidiyoon maqaa jijjiiramaan qabsoo uummataa butanii qabsoo lubbuu ilmaan Oromoo hedduu itti dhabame gara dabarsanii garee sabdaneessummaa mormuu fi farra walqixxummaa ta'etti dabarsanii harka lafa jalaan laatani. Bilxiginnaan irraa guutummaa guutuutti ijoollee Oppiidiyoon kan durfamanidha. Erga bara 2008 aangootti dhufanii damni gita hin qabne Oromiyaa keessattis maqaa isaaniitiin raawwachaa ture. Kanneen keessaa maqaa waboo balleessinaan Oromiyaa dirree dhiigaa fi lolaa godhaniiru. Maqaa sabboontota Oromoo dhabamsiifnee Itoophiyaa durii gidduutti ijaare jedhuun sabboontonni Oromoo dhoksaa fi ajjeefamuun hojii idilee ta'e. Maqaa paartii keenya badhaadhinaa qofatu Oromiyaa keessatti socho'uu qaba jechuutiin miseensonni paartii mormituu Oromoo ABO fi KFO addatti adamsamanii hidhuu fi ajjeesuu hojii guyyaa godhatan. Kanattis milkaanii hooggantoota ABO fi KFO irra hedduu hidhuu kan danda'an paartilee kana keessaa faayidaan bitachuun ofitti maxxansan. Bilxiginnaan erga morkitoonni siyaasaa hundi biyyatti galanii uummataa fi paartilee siyaasaa miira warraaqsaa keessa jiran qabbaneessuuf amma filannoo caamsaa bara 2012 yookiin 20 dhufutti nutu sinceessaa nuuf obsaa jiran. Ammas muummicha ministeeraafis ba'e innis Ashaagiree jedhame. Haa ta'u malee muummichi ministeeraa mul'anni haadhisaa nugusa 7ffaa taata jedhan sammuutti qabatanii waan jiraniif waadaa uummataa galanii cinatti dagatan. Nugustichis karaa karoora akka biyyaatti baafadhe jedhu deeggartootaaf amantiilee da'oo godhatanii socho'anii raajii waaqaa raaqne jedhaniin waggaa 10 itti aanan akka bulchu odeessuu eegalan. Kana gochuufis humna isaan dura dhaabbatu kamiyyuu araarama tokko malee dhabamsiisuu sochii eegalan. Ajjechaa hooggantoota paartii morkattootaa karaa nagaa qabsoo jedhan irratti jaalamee kan fashalaa'e keessaa kan obbo Jawaar Mohaammed irratti jaalamee fashalaa'e tokko. Paartii isaanii ODP keessatti wal gaarreeffannaan eegale. Warraaqsi uummataa akka qabbanaa'uu fi akka gara dhabuuf namni fuulduratti Addawaawiin as baase keessaa tokko Obbo Lammaa Magarsaa yeroo ta'an namni kun muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjinis walitti bu'iinsa keessa galan. Akkuma koronaa sababa godhachuun filannoon akka heera biyyattiitti caamsaa bara 2012
godhamuu qabu. Bilxiginnaan akka mo'amu dursee waan beekee fi qophii gahaa waan hin gooneef humnaan aangoo irra akka turu of godhe. Bilxiginnaan filannoo morkattoonni cimoon keessa hin jirre qopheeffachuuf qophii eegale. Waxabajjii bara 2012 erga Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii karaa haxaawwachuu tokko jedhanii eegalan. Hooggantoota paartilee morkattoota Oromoo hedduu hidhaatti darban. ABO fi KFO waajjira isaanii cufan. ABO keessaa namoota faayidaan jetanii ABO isaan fakkaatu qopheeffatan. Karaa boordii filannoo of harkaa qabaniin waxabajjiin bara 2013 guyyaa filannoo ta'ee murtaa'e. Paartileen Oromoo ABO fi KFO'n miseensonni fi hooggantoonni keenya guutummaatti hidhaa waan jiraniif waajjiraaleen keenya Oromiyaa keessa jiru guutummaa guutuutti cufamanii waan jiraniif haala ulfaataa kana keessa teenyee filannoo gaggeessuu hin dandeenyu jechuun filannicha lagatan. Bilxiginnaanis qophaa isaa dhiyaatee namoota isa deeggaran dhuunfaan akka dorgoman godhee qophaa isaa dorgomee filannoo mo'eera jechuun labsate. Filannoon kun bakka hooggantoonni jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hin jirretti akka godhamu adda durummaan kan deeggaran paartileen mormituu ABO fi KFO akka diinaatti jibban kanneen akka IZEMA fi ABN warreen duraati. Paartileen kunneen raga siyaasaa bilxiginnaa waliin qabaniin filannichi akka gaggeeffamuuf adda durummaan deeggaraniiru. Haa ta'u malee filannoon jarreen wal fakkaatan kana gidduutti godhameen bu'aan filannoo yeroo ba'u IZEMA fi ABN bu'aa qaanfachiisaa argatan. IZEMAan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti guutummaa guutuutti dorgomus barcuma tokko toon argatiin hafe. ABN bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti dorgomus miseensota isaa muraasaan barcuma baay'ee xiqqoo ta'e argachuun filannicha goolabe. Hooggantoonni paartilee IZEMA fi ABN otoo hin filamin hafan harka lafa jalaan kan wal deeggaran paartileen IZEMA, ABN fi bilxiginnaan waan walootti isaan gammachiisu garuu ni qabu turan. Innis ABO fi KFO siyaasa Itoophiyaa keessaa humnaan dhiibanii filannoo keessaa baasuudha. IZEMAan bu'aa filannoo boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa baaseen booda ibsa kenneen Itoophiyaa ashinifaale jechuun mo'amuusaa dhoksaan irra darbe. Kanuma bu'uura godhachuun IZEMAan kana boodas paartileen morkattoota ofiin jedhan kun muudama aangoo bilxiginnaarraa eeggachuutti gadi ta'ani. Michoota bilxiginnaa kan ta'an paartileen kunneen aangoo sadarkaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa, bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi sadarkaa mootummaa federaalaatti laatameef. Kana malees bilxiginnaan Oromiyaadhaa morkataa waan hin qabneef itti fakkeessuuf ABO Hilteen jedhamanii warra waamaman ofii ijaarrateef aangoo sadarkaa naannoo Oromiyaatti obbo Araarsoo Biqilaaf, sadarkaa mootummaa federaalaatti obbo Qajeelaa Mardaasaaf laate. Pirezidaantii paartii bilxiginnaa kan ta'an Abiy Ahmed qaanii tokko malee paarlaamaatti ABO waliin waliigalteen hojjechaa jirra. Hoogganaa fi itti aanaa hoogganaa isaaniifis aangoo laannee jirra jedhan. Haa ta'u malee boordiin fi biyyaalessa Itoophiyaa ABO obbo Araarsoo Biqilaa fi itti aanaa isaanii obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamuuf beekamtii hin laanne. Sababni isaa kora sabaa seeraa ala fi ulaagaa hin guunne deemsifame jechuudhaani. Kana bu'uura godhachuun bilxiginnaan paartilee morkattootaaf aangoo yookaan muudama kenna otoo hin taane michootaa fi namoota faayidaan bitateef aangoo yookiin muudama siyaasaa yeroo laateefi. Kabajamtoota dhaggeeffattoota chaanaalii keenya. Muudamni namoota kanaaf laatame dhiibbaaf faayidaan uummata keenyarraan ga'u maal fakkaata kan jedhu immoo yeroo gabaabaa gidduutti xiinxallee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammaaf turtii waliin gooneef guddaa isin galateeffanna. Odeeffannoo dabalataa argachuuf chaanaalii keenya Gunummaa chaanaal sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a.